sponsorshipiin kun optionii lamatu ture na sirreessuu danda'u isaanis anis closely hordofaa jira dhimma kana kaleessumallee orientationii isaanii dhaggeeffachaan ture waan sanan gabaabsee himuu barbaada warreen na caqasaatti jirtanii Amerikaan namoota jiruu baqaadhaan jiraatan akka refuujiitti carraa kennaafiitti jirti amma applicationin sun banaadha apply gochuun danda'ama isa kanarratti maal gochuutu nurra jiraata ijoolleen jiruu baqaa keessa jiraattanii waan isin gootanii tokko namoota waraqaa UNHCR'dhaan mandatees jettanii waan garagaraas jettanii dhaabbata biyyoota gamtoomanitti dhimma kooluu galtootaa irratti waraqaa qabdanii maal gochuu danda'uu qabdu fulbaana 30 isa fuuldura jechuun adoolessa hagayyaa waxabajjii ta'uu danda'a gara duubaatti lakkaa'aa jira baatiin of kolchaa dhalootuma qubeeti kanaaf gara duubaatti yoo lakkootan fulbaana 30 isa fuuldura warri waraqaa UNHCR irraa argattan wanna kanaaf qualify gootu kanuma jechuudha kan keessan warra isaas galmaan otoo hin taane warra iddoo biraa jiran otoo hin taane isa kana tokkni sadarkaan barnootaa leveliin barnootaa isaa ta'uu sadarkaan dinagdee sadarkaan jiruuf jireenyaa ilma namaa wal darbuu danda'a which is normal unurratti hin jalqabne inni kun garuu haa ta'u garuu waan hundumaa keessatti namoonni biyya bakkee jirru Ameerikaa keessa jirru ammatti hundi keenya carraa wal fakkaatu qabna carraa maal fakkaatu qabna tokko Ameerikaa jiraachuu keenyaan privileejii qabna isa kana gochuudhaaf jechuu kooti tokko inni maaloodha kan nuni gochuu dandeenyu namoota 5 taanee ijaaramna jechuudha fakkeenyaaf Dr. Nuwediin Atlanta Georgia jiraata naannoo isaa keessatti nama 5 waliin ijaaramaa jechuudha nama 5 ijaaraman keessa Dr. Nuwediin mucaan isaanii qeerroon tokko guyyaa tokko waa rakkannaan Dr. Abbaa Shaamoo faana rakkoon fure tokko jira 18 guutee haa ta'u fakkeenyaaf Dr. Nuwediin saartuuf isatu waliin ta'uu qaqqaba malee maatii sana keessa namni 5 gruupii tokko keessa ta'uu hin qabu nama 2 maatii tokko keessaa gruupii nama 5tti kan ta'uu qabu nabatanitti yaada ko nuni maatiin nama 5 iyyuu permanent residency qabnaa yookiin citizenii qabna jennee yoo akkasitti deemne which is wrong kanaaf maal gochuu danda'uu qabna ree nama 5 ijaarrannaa jechuudha inni kan biroo nama 5 ijaaramne kana keessaa odeeffannoo jaraa ijoollee refugee irraa maal barbaanna maaliif biyya akka baanii maaliif biyyatti deebi'uu akka hin dandeenye isa kana barbaanna jechuudha inni kan biroodha background checkitu jira biyya kanatti namoonni tarii haalotan beekamneen crime adda addaa waan tokko tokko qabnu background check jedha malee kam akka ta'e waan hin beekamneef namoonni waan akkasii qabnu xiqqooshee eeggachuu otoo goone gaariidha gruupii irraa kan jedhu yaada maaliif beeknes otoo hin beekinis yakka tokko tokko qabaachuu dandeenya fakkeenyaaf yoo amma boonaa as jira fakkeenyaaf yoo fudhannee boonaa General Hayyuu sooretti yoo fudhannee akka fakkeenyaaf fudhachaa jira yoo ijaaramne yoollee akka carraa soorettiin badii addaa goote afaan ingilizeenyaa ammoo kan beektu yoo ta'e behind the scene teessee nu gargaaruu dandeessi garuu gruupii kana keessa join gochuun qabdu jechuudha yoo barbaanne ishee favor gochuuf nama isheen beektu sana fiduu fi dandeenya Awurooppaa jira ibsaanillee haa ta'u garuu intala baadiyaa kanan fida yoo jette akka fakkeenya gruupii keenya keessatti ani yookiis gruupiin keenya fiduu dandeenya jechuun barbaada qarshiin $2,400 wayida kana keessaa persentii 60% qabaachuudha naannoo $1,500 jechuudha isa kanarratti ijoollee keenya waawwachiisuun barbaada qarshiin isin kaffaltan saantimni tokko iyyuu hin jiru qaama kamiifuu kaffaliina isa diasporaa jiruttis qarshiin ergina nama kamittuu qarshiin ergina qarshiin kun akkaawuntiin banameeti taa'a malee gaafa dhuftan itti fayyadamtu malee processii keessaniif peeniin ba'uu hin jiru isa kana hubachuu qabu namoonni keenya tarii egaa baay'een keenya Ameerikaa jiraanne jechuun qarshiin lafaan hammaaramu namni keenya carraa kanatti fayyadamnee ijoollee keenya goomsuu hatuu barbaanna ta'a yookiis immoo namni biraa nama gaarummaa qabu fakkaatee isinitti dhiyaate isinirraa waa hatuu danda'a ta'a isa kanarratti akka iskaam hin taane eeggannoo gochuu qabdu ijoolleen keenyan jedha namoonni biyya kana jirru akkaawuntiin sun akkamitti banama kan jedhu kaleessa orientation irratti waan hin dhagaye tokko ofii koo hubannoo haaraa waan argadhen qaba sana himeen xumura inni akkamidha personal accountii keenya fakkeenyaaf boos yookiis boonaan isa jalatti galmoone maqaa isaatiin jiraachuun qabu
kun namoonni shanan keenya iyyuu akkaawuntii kana irratti accessii qabaachuu danda'u qabnaa jechuudha. Kaayyoon akkaawuntii sun itti banames closely achirratti disclose ta'uu danda'uu qaba jechuun sirriitti ibsamuu qaba. Kaayyoo wanta kanaa ijoollee jiruu baqaa keessa jiraatan yookiis maatii keenya ittiin simachuu fi servizii gaafa isaan dhufan mana kireessuu fi waan isaan ittiin nyaatan grocery bituuf jennee kaa'uu danda'uu qabnan jedha. Ammaaf isuma kanan jedha. Ijoollee baay'een dhimma kanaa wal qabatee lakkoofsa kan hin qabne miiseejii argaa hanga dubbisuu dadhabutti. Kanaaf nama hundaaf deebisuu hin dandeenye na of kolchaa. Ani gammachuun ilma namaa na gammachiisa waan ta'eedhaafanii isa kana qoodaatti jira malee yeroonis narraa hafe yookiis immoo attentionii addaa barbaadees miti. Garuu ilma Oromoo tokkoof yoo darbe gammachuun koo guddaadha. Kanaaf soorettiin gaafa gara amantaa sanaa deemtu gammaduun ishee haara galfadhee rafe. Sonnaa wal marineeti asitti guyyaa tokko akka ajaa'ibatti namni hedduun keessan dhufee ispoonsara naa laalii maallaqa ganan qabaa nama naa laalii fitinaa hedduun argaa jira dhugaa namni barbaade. Waan akkana kana waa hedduu jira dhuftee Oromoo tanatti takka takkatti himta tichaa keenya galatoomii ulfaadhu siin jenna wallaahi dhugaa hedduu. Galatooma adeemu kanaa ol yeroo fudhachuun barbaadu. No. Abachu gaafisi gaafadha gaaffiin ol beeti gaaffi tokko si qaba. Bona ati keessaan na gaafachuu dandeessa bar. Okay, number na ergine bal ai wannuma na ergite bal linkuma na ergite number na ergaye. Inshallah. Banne asuka ku bar waruma kana rai waruma marra so jintu kana ya wal amma sponsor nama sanif godhu jechuudha nama shan jetun state ta ku jiraachuu qabani like they have to be in the same states in the city ta ku magaalaa tokko moo different Atlanta keessa shan ta'uu qabda moo magaalaa tokko keessa shan nama shan ta'uu qabda. That's what I baay'ee gaarii gaaffiin kun kaleessa gaafatameera. Gaaffilee kanas jirtan kanumaayyuu bakkeen jireenya keessanii walitti siiqxuu kan ta'e ta'uu qaba. Jechuun koo hanga daqiiqaa 20 kan walirraan fagaanneedha kan isaan jedhan. Kanaaf ati fakkeenyaaf Minnesota jiraatte soorettiin Seattle jiraatte Dr. Nureddin Atlanta Georgia jiraate walitti hidhamuu hin dandeenyu jechuudha. Magaala keessaayyuu walitti siiquu qaba iddoon keessan. Gaaffii baay'ee gaariidha boona. Okay, galatoomii. Silkii keessa nabarreessi galatoomii. Sooretti silillee assalaamu alaykum bifama. Ibsaati Ameerika jirtaa isaati. Ameerika jirti jaanii. Ibsaan Ameerika jira. Austraaliyaa. Ameerika Austraaliyaa. Lameen qofa. Kanaanis. Ameerika Austraaliyaa. Samuutti qabachuu deemu. Ameerikaadha Austraaliyaadha jetiin gaafadha. Ameerikaa keessa isa onaan jaanu isteeta kamiin jaan? Eessa? Ameerikaa keessa isteeta kamiin jaan? Ameerikaan jiran. Ameerikaa maa irra kaattete? Ameerikuma naan. Ameerikaa ta'an sansingeessin malee. Ameerikaa ta'an sansingeessin malee. Ameerikaa ta'an uummata miskiinaa sansingeessin malee. Ameerikaan lama jira ammas. Tammata miskiinaa itti tujjaara jira. Egaa Ameerikaa Biraazil san. Biraaziliin okay. Ameerikaa Biraaziliin miskiina jaallisa. Ameerikaa kaaba Ameerikaa kibbaa jira bar. Okay. Duudhaamta dhaamsa kee. Wallahi Mamadoo UK jiru faatoo chira geeffadha. Mamadoo UK jiru. Mamada Eurooppaan jira isiniin jiru. Mamadoo Kanaadaa isiniin jira isiniin jiru. Rabbi sun sodaadha jalaan taphatina. Hai Mamadoo ni jiru. Mamadoo Eessa salli ala Muhammad. Jalaa dubbatina anjoo. An qabu mi? Faayidaan qabu. Keessafuu namni Awurooppaa jiru guutuun addunyaa biraa. Awurooppaa keessa tahee eessa? Anama nama Awurooppaa jiru ta'e faayidaan qaba garuu maaliif kaayyoon qabaa bishaan hin dhufne. Warra Awurooppaa jiru kun maaliif jibban beektaa? Bishaan kanaatu mataa horee bishaan baaraa kana guyyaa torba guyyaa 9 faaraa kan sammuun isaanii shiish jettee jirti. If quban qaban. Okay, hayyee. Warma Awurooppaa jiru bakka waa fatanaa hedduutu jiru fatanaa biyya tanaa jirtu. Okay. Saniifuu warri biyya biroo irraa jantan takka immoo qaadimaa fi waa barbaadan. Warra Ameerikaatiif warra wanni malee mee isteeta meeqaaf Ameerikaa fi eessa naan jette isa? Ameerikaa fi Austraaliyaa qofa dubbisa. Ameerikaa fi Austraaliyaa qofa jirta Austraaliyaa eessa jirta UK yoo naan jiru. UK illeen hin ta'u UK illeen keessaa baas. UK illee keessaa baasni. UK illeen hin ta'u.